Oromia Broadcasting Service. Welcome ya Teza Bata akam di rumah gitu gitu ya akam gitu kan gitu kalau tahu boleh cerita bagaimana manusia jadi akam jadi enggak aku malah teni gar kuat kabajamtoota daawwattoota OBS qophii harka fuuneetiin keessummaan har'a wajjin jiru weellisaa jaalatamaa Falmataa Roorrooti. Falmataa Roorroo Dirree Dhawaa qe'eedhuma jireenya isaanii mana isaaniitti bira deemee odeeffachuuf mana isaa jirra ammantan Dirree Dhawaa meegaa Falmataa Roorroo wajjin odeeffannoo qabnu. Falmataa Roorroo yeroo ammaan kana wallee akka dhaabe ammagaa waanuma kanaan duraarraa seenaa Falmataa Roorroo har'a maalirra jira isaa odeeffachuuf qe'eessaatti argamne Falmataa wajjin turtii dabarsinuun egaa hayyamuma isaatiin qophii kana keessatti sirboota isaa durii fayyadamaatiin turuun keenya hin hafu. Qophii harka fuunee wajjin turtii gaariin wajjin dabarsaa isiniin jenna. Falmataa keenya akkamii jiruuf jireenyi Dirree Dhawaa kun? Jiruuf jireenyi bareeda Abboo Abdii. Oo egaa akkuma laaltee gartuu kana. Adaaman ada jedhaa turre yoo dhufnu adaaman baddaadha yoo jiru. Miila nutti fuudhee jira barana. Kaduriin adda egaa Dirreen Dhawaadha akkuma laaltee gartuu kana. Maraafuu nagaa qabda. Nagaa. Hanga eegarsiise mandihee naasise ganni bona sarte abdii kutachiise. Hanga eegarsiise mandihee naasise ganni bona sarte abdii kutachiise. Nama bibileeyyi biyyatti dachaase. Falmataa odeeffachuuf har'a mana isaa jirra kun Dirree Dhawaa. Haala jiruu fi jireenya isaa kaleessaa har'aa wal odeeffachuun keenyan oolu. Falmataa mee isatti ilaaltanii guddatanii? Iddoon dhaloota kiyyaa Harargee lixaa aanaa Mee'isooti. Magaalaa Kooraa Araddaa aanannoo bakka jedhanitti dhaladhe. Mee'isotti aanaa Mee'isoo keessa. Tole. Guddinni isaa hoo? Guddinni kiyyaa achumaa fi Dirree Dhawaatii fi haga Jabuutiitii fi haga Somaaliyaa akkana naannuma kanatti ka'e iddoo tanatti. Akkasii hoo. Ijoollummaa keetti Falmataan nama akkamii turtemee? Ijoollummaan kiyya muuxannoo dilisillee qabaatu baatu yeroo jalqabaatii fi egaa akkuma warri jireenyi baadiyyaatti guddatutti hin guddadde hagaan gara artii garan galinitti ati magaalamaa fi baadiyyaa jidduutti hin guddadde. Tiisisee moo qottee guddatte? Ati haga tokkollee nan tiise osoo hin qonnan gahiniin qonnarraa gurame. Akkamitti guramte qonnarraa? Suni haaluma gara fayyaadhaatiin. Akkam? Gara fayyaadhaatiin egaa namni waa'ee qonnaa rabbaba'u nama qaroo qabuumi. Sanii fi ati qaroo dhabuun kiyyaas gartee ijoollummaa irraa waggaan ol ka'u waan taateef. Dhalootaan miti jechaadha? Dhalootaa miti qonnatti gahuu hin dandeenye. Sababa maaliin? Tuni sababummaan dhukkubsadheeni. Ijuma isin dhukkube. Umriin kiyya yeroo sanii fayyee gara 12 akkanan ta'a. Barnootaan seen. Gara 12 ni ta'a. Hagaan san dura baradhe malee humaan baranne ati gaa akkanumatti inni waa'ee gara Quraan Islaamaa fa'aa babbaradhe malee hin baranne. Barnoota meeqa baratte dura? Durayyuu barnoota Quraan Islaamaa malee hin baranne. Achi boodallee silaa qaroo dhabnaan hin dhiiste. Tole akkamitti mee weellisaa jaallatamaadha uummata biratti walleen kee baay'ee jajjaalatama keessattuu walleewwan warraaqsaa kee hin jaallatama. Uummanni illee si jaallata Falmataan nu bakka geenyetti odeeffannoo qabnuun namni yaada nuu kennuun jecha. Falmataan akkamitti gara aartii walleetti dhufe qaroo malee? Gara aartiitti galuun kiyya xiqqooti garaagarummaa qabdi. Maaliif
sirboota warra na duraatis haasawwan dhaggeeffadhu ati gara hedduu wanni gara sirbaatti na bobbaase garaan danda'uun ummata kiyyaaf haala jiruuf jireenya isaanii ibsee gara isaaniif irra jirutti ummata fayyadammisa jeetiin karaa sirbaa bobbahe. Afaan Oromootu gahee Oromoo boonsisa aadaa teenya wajji gahee jabaadhaa guddisa dhaloota dhaalchisa wayii. Afaan Oromoodha gahee Oromoo boonsisa aadaa teenya wajji gahee jabaadhaa guddisa dhaloota dhaalchisa wayii. Oga Oromoodha sagalee bilisa kan raadiyoo cabsa jaame kaaleessa. Afaan safuun natti ta'ee biyyoolessa arrame kan tamii itti wal barsiisa. Gaaf dura gara sirbaa dhuftu yaadatta mee maaliif? Nan yaadadha. Maalirraa kaateeti? Nan yaadadha. Waamaan siin jiru kanarraa ka'eeti. Yoo san umriin kee eessa ture maal hojjechaa turte gaaf sirba jalqabdu? Gaafaan sirba jalqabu. Gaafaan sirba jalqabu waama hedduu muuziquma kanaan dhaggeeffadha. Osoo hin dhaggeeffadhuutiin ifiyoon akka isaanii kana sirbee uummata kiyyaaf haala jiru hundaa'u yoon gara kanaan uummata kiyya gargaare jechuudhaaf gara sirbaatti seene. Ati gaa sirboota jalqabnaan ittumaan fufee hoogaa ati gaa. Sirba eenyu faa caqasta falmataan duraan akka sirban jalqabin? Sirba Adam Haruun faan caqasa, Alii Birraa faan caqasa, Kadiir Saif faan caqasa. Akka isaanii caqasaa. Osoo ijoollee akkasiin caqasaa. Hin jaallatta sirboota isaanii? Haalaan hin jaalladha. Sirba kam jalqabdee ati sirba kee jalqaba? Haalaan hin jalqaba heddummaa sirboota kaniin fedhu keessaa sirboota gaafuma dargii sanuu gaafaan ijoollee. Haala sirboota qineetan haala sirboota waa'ee sabaa ilaalchisu kan isaan sirban kanaan fedhee hedduudhaan sirban hedduudhaan fedha sirba isaanii. Sirba meeqa qabda walittu? Sirbiniin qabu ati albaama jaanita. Kilippii keettoo jettee? Kilippii kattiin hojjadde hin jiru sirba tokko moo lama moo sadii haganuma. Kan fa'a sila? Burqaa Quufaa fa'aadha. Burqaan Quufaa ganna tokko. Tokko. Sanii fi waa'ee qaroo kiyyaa ilaalchisee tokko. Maal jetti si taqaroo sun walaloo si dhaga'u? Taqaroo san wanni jetti yoon si jeesisanii addunyaa tanarraa waaqtanii si qaddee osoo lubbuun jiru ijatoo banaddee harmee Oromiyaa guuyin tokko daawwadde duu sheenaan qabu hawwiitoo guyyaa sanguuttadde biyyatoo aadatoo duretti nasabee hundeen sirna gadaa sirratti jalqabee. Siif jecha lagaan jiruu teenya jibbee sirratti dhaladhee sirratti ababee osoon sin bariin kaayyoo dhabee sin daawwachuu gaabbee. Waaqaniin sirratee osoo lubbuun jiruu. Ijatoo banaddee harmee Oromiyaa guuyin tokko daawwaddee sheenaan qabu hawwiitoo guyyaa sanguuttadee sheenaan qabu hawwiitoo guyyaa sanguuttadee. Badatu nasabe hundasi nagada sarati jalkabe siif jecha lagaan jirute nyajibe siif jecha lagaan
jiruute keenya jibbee. Sirratti dhaladhe sirratti ababee osooni simbariin garayyoo tolabee sindaawwachuu mukabbee. Sanu bunjiru ija to banate ane oromia guito kodawate shenanga ito guriya samutate shenanga awito guriya samutate. Diyato adato duraiti beirata umamba ada waktu sikea albuta kawatu turismi dawida afidaita kawatu turismi dawida afidaita. Sirratti dhaladhe sirratti ababee osooni simbariin garayyoo tolabee sidaawwachuu gabbee. Walaloon isaa anumarraayi walaloo anumaat dalagaa haala yadalootiin alimamaffaa hojjechiifadha malee bakka sirboota hedduu isaa faana hojjechiifachuu ture kan inni fi hojjedhuleen haa jiraatu. Jireenya wallee keessa haala kamiin dabarsitee hawwisoon keessatti dabarsitee jira? Muuxannoon sagalee horachuu kun eessarraa dhufe? Muuxannoon kun wallisootuma duraa irratti nagwaan sirboota jalqabu isaanitti kalaawee isaanitti wanni jette haala walalootti barreessanii fi kanaas abdii qopheellee biraan ga'e garuu namni haalaan walaloo kaan itti barreessu na dhaalchise barsiisaan kiyya. Ammadii haaraa janiin amma Kanaadaa jira. Ammadii haaraa janiin sirboota wanni juufaa kanaa barreesse isaa. Eegee loonii qabee osoo deemu jala sirboota jedhu damee harka kiyyaa ka jedhu isa fa'aa naa barreessee ture. Akkaataatti barreessan duraanis haa barreessu keessanaaf galee garuu keessa dhagallaan achumarraan itti fufee walaloos hojjechuu jalqabe haala gaaya ittiin sirbanii fi kanaa wallisoos nara gurguddaa wajjin keessa muuxannoo baraa dhufe. Walaloo kee kana jettee nama barreessifattamoo matama keessatti walaloo isaa jaaratta? Haalli walaloo kun iddoo hoggaan namni itti himu dhugaan seehu ni ajaa'iba. Maalirraa shaakaltee jechuu kee? Ani walaloo ifi hoggaan barreessu hin katabu sammumatti hin qabadha. Waaniin kaniin ifi barradhee gartee kaniin ifi sammuun tiyya bira jirtiriisi kaniin namaa hojjedhu jira hedduun. Kaniin namaa hojjedhu namni amma walaloo hojjedhee fi na biraa deeme waggaa taa'ee dhufee yoo waraqaan na duraa badde yaadadheetu man kennaafan anuma biraa fudhata waraqaati jirraan badu. Eenyuun barreessite dhaga yoonat? Dhaga yoonatti walaloo nama barreessanii fi walleetti jijjiiree eenyuun? Nama hedduu fa'aa barsiisaa barumsaa kajuu Abdii Ibraahim fa'a. Isa fa'aan barreesse albaama san guutuu aanaa barreesse walaloo. Yadaloo leettuu hojjette? Yadaloo Ali Mamadii hojjete. Mamadii ma?
Dawitina bersitota kenya buale bernota yebetine himna dukale be komsayo galatom panna itanu mambona Bersisa, gadanni kendumu, senage sibonsa. Abdi muradini, jabadu bersisa, gadanni kendumu, senage sibonsa. Tolega, almatani achi bode o hali jiru jirenya ke akkaataa kamiin ture biyya sirraa akkamitti mudre dhawaa dhufe. Biyya sirraa dirree dhawaa dhufuun waanuma sirbaan nafiti. Gamal wal fakkii wal barbaaddi jaan. Wal fakkii wal barbaaddi yani yeroo saniif ani bakkiin itti taa'ee sirba kana dura itti shaakalu eegale magaalaa Jibuutiiti. Jibuutii yoggaan ta'u sirboota warra isaa kana fa'aa akkanatti sirba gaafa dargisan. Jibuutii maaliif galtee dura? Jibuutii nin dhagee ati haalumaan dhagee gaafasi. Dargii keessa achi godaan. Baqattee deemti. Dargii keessaan godaanee dhagee. Hoggaan dhagu ati gaa warreen qabsoo Oromootiif hojjetan hedduu fa'aa achi jiraami. Isaan ati jireenya kiyyooggaas isaanii wajji ture. Gaafasiif isaanii wajji ture akkasitti gaa waa'ee sirboota kan achirratti dura shaakalu eegale. Kan achirratti sirbi akkanuma gitaaraan faffacaaseetu jira. Sanumarratti shaakala yabareetti ni wallisaa if beekee dirree dhawaatti dargiin cabnaan galeyan. Sanboodaan gaafuma dura dargiin cabuun galee bara 83 hoggaan dhufee albaama jalqabaa hojjechuun jalqabee ati 85 albaama duraa baaseen jira. Akkas. Jangoolele yaadirda hoole abdadhu dacha gadaanu tole gachanaleele dirraada hoole abdadhu dacha faarinu tole dhaamojira koofinne ballotti baana hagum durraa kanne sancaal gammanna. Dagal jiruuti yaa dagal jitu atrakoo dhuftuuf waan jilbiibbattu. Dagal jiruuti yaa dagal jitu atrakoo dhuftuuf waan jilbiibbattu. Dagal jine arakin dabarre dambal balina sadooti tarre. Bareedduudha amma hoo maalirra jira falmataan silaa bo'acee hedduu keessa dabarsite baay'ee jiraata san hunda haasaa ooluu hin danda'amu. Falmataan maalirra jira jiruuf jireenyi isaa qarayyoo malee maatii qabdaa garuu. Waan dabarsine kana gaayoo laalle beektaa mimaa isaarree tokko jira. Maal jette harree? Qayratti hin dhuufin hin qabnu jette harreen. Qayratti hin dhuufin hin qabnu jette jenni. Akkasii nutis qayratti hin dadhabin hin qabnu. San hunda keessa dabarreetuma amma gaa haala laaltee gartuu kana keessa jirra. Nuugaan ilmaanis horadheetuma mana bultiis qabaadheetuma. Bultillee jaaratti maatii ijoollee hin qabu. Maatii ijoollees ni qaba. Ijoollee akka muratta amma. Ijoollee dhiira lamaa fi intala dubaraa tammareef galtusanii leensaa tanaan qaba tammareef dhuftee bishaan. Hagam gaggayu umriin ijoolleen kun. Umriin ijoolleen guddoon hagam geette. Jajjabdu guddoon amma tamma dhuftee bishaan nuu kennitee deemte tanaa isiin gara 18 ni taati guddoodha. Hangafa. Kunniin ijoolleen xiqqoo. Ijoolleen maal jajjaba gurmaan 11 barata. Ka isitti aanu. Barachaa jiru jechuudha. Akkamiin jiraattu falmataa maatii isaa wajjuu akkamiin jireenyi keessa maalirraa dhaabbata ammantan qonna moo daldala moo haalli jireenya keenyaa yoo ilaaltu moo wallee gurgurtanii jiraatu. Haala simbiraati. Akkam. Akka simbirtitti jiraatu jiraan. Jiruu simbiraa akkamitti beeyna? Jiruun simbiraa gaa? Bakka kanaa waa fudhadhaan qabdu bakka kanaa nyaadhee galaan qabdu ganama garaa duwwaa bobbaateetuma garaa guutuu galti. Rabbumaa afaanii guura. Bakka kanaa oomishannaa qonnaan qabnu hojii hartummaatti hojjannu tatur hojjannu sin jirtu haaluma rabbi jiraan akkumatti jiraache kanuma nu jiraachaa jira malee waan saniin qabnu.
Wallee dhiifte jechaa dhagayeef dhugaa. Wallee kana ani duraanuu dhiisuu fedhan qaba. Osoon hin dhiisin isinuu na dhiifte. Maal jechuu? Maal jechuu dhiisni isin na dhiifte jechuu? Akkuma walii galaatti tugaa wallee. Sagaleetu nagana jechuu. Lakki. Wallee na dhiifte jechuun kiyya. Haguma dura hojjannuu sababa copyright irraan kan ka'e kaasitti hojjechuun sirba hojjechuun ni dhaabbate amma haala akkanumatti naxalaa jechuun kiyya baala akkanuma hojjetaniitu akkanuma galakkisa yoo ta'e malee haalli warra hojjetan magaalaa irraas hin jiru. Osoo na qofaa osoo hin taane artistoonni biyyaa guutummaatti namni hojii jiru hin jiru. Garuu ani duraanuu kana fedhaan qaba. Fedha qabaachuu kiyya as keessa sababa waan naa ta'eetu jira. Ati sun waa hundan dubbatanii ati ifqee jechuun isinuma jirti. Harka fuunes jenna. Harka fuutanii jira. Harka fuune. Harkaan bulaa. Harka fuune. Karraagaa. Bagana gaan eegdan isinillee. Nagaan dhufte suuruu keessa. Bagana gaan eegdan isin. Burkaan kufa ganni eblaafiyaa ga'iyyaa hanga'e mandihee abdachiisee biyyaa hurreetti agooge halkanii fi guyyaa abbaana baarbonni dooya bayeeyyaa eega gadaa ganna mirgisaa sarbaame bonni hireergaate biyya ofii yaame deegaa durin jirre nu haba kaalame sooressi yoome kuufni biyyaa deeme godaannisa deegaa hukoo jiru hin qabnu waan bonni nu godhe gannaana eeggannu akka kulkaa baanu. Burkaan kufa ganni eblaafiyaa ga'iyyaa hanga'e mandihee abdachiisee biyya hurreetti agooge halkanii fi guyyaa abbaana baarbonni dooya bayeeyyaa hanga'e garsiise mandihee naasiise ganni bona sarde abdii kutachiise nama fi bineeyyi biyyatti dachaase aadaa diyyuuf deema lafee bonni cabse godaannisa deegaa hokoo jiru hin qabnu waan bonni nu godhe gannaana eeggannu akka bulkaa baanu beektatu waan atumanti guutu Fadhu. Burkaan kufa ganni eblaafiyaa ga'iyyaa hanga'e mandihee abdachiisee biyyaa hurreetti agooge halkanii fi guyyaa abbaana baarbonni dooya bayeeyyaa. Gadaa ganna mirgisaa sarbaame bonni hireergaate biyya ibiyyaame eega gadaa ganna mirgisaa sarbaame bonni hireergaate biyya ibiyyaame eega durin jirre nu haba kaalame sooressi yoome kuufni biyyaa deeme godaannisa deegaa hukoo jiru hin qabnu waan bonni nu godhe gannaana eeggannu akka bolkaa baanu.
Burqaan kufaa ganne eblaa fi hagayyaa hanga eemantiihee abdachiisee biyyaa urreetti hagooge halkanii fi guyyaa'i abbaan abaarbonni dooya ba'ee iyyaa garsiise mandihee naasiise ganni bona sarte abdii kutachiise hanga garsiise mandihee naasiise ganni bona sarte abdii kutachiise nama fi bineeyyi biyyatti dachaase haadha diyyuuf deema lafee bonni cabse Godaannisa beekaa uffoojiru mukaanu waan bonni nu godhe kanaan eeggannu akka furgaa baanu. Ganne eblaa fi hagayyaa hanga eemantiihee abdachiisee biyyaa urreetti hagooge halkanii fi guyyaa'i abbaan abaarbonni dooya ba'ee iyyaa. Falmataan qe'een amma keessa jirru manni amma keessa jiru kun keetuma? Kiyya. Ofumaaf jaarratte? Kiyya. Falmataan hawwisoo keessatti hirmaatee moo hagarratti hawwisoo keessa akka carraallee ta'ee otoo hin galin dhuunfamaan as ga'e? Ati hawwisoo mataa keenyaan dhaabbannee baandii mormorka jedhamu ka Dirree Dhawaa keessatti hundeessinee jira. Saniin haga tokko soso'aa turre. Bara 85 irraa jalqabnee haga 80 meeqaati ati haga ta'eef haga bara 2-3 ta'a hojjechaa turre. Salma malee baandii biraa keessan galleeyyan. Fuuldura maal yaaddiree amma falmataan silaa wallee dhiisee jira maalirra jiraree kana booda? Wallaahi fuuldura kiyya kana yoo waaqaa dhiiseerra caalti. Ani barumsattiin jira. Barumsa maali? Barumsattiin jira suni barumsa quraanaattiin jiraani. Barumsattiin jira haga dandoo barumsaa sun niin baradha. Garuu gaa waa'een saba kiyyaattis waliiniin uumame beeyte gaa haala fuuldura qilleensi fiduun beeku. Qilleensa dhufu murteessaa jecha. Tole ulfaadhu. Mee falmataan amma giddumaan daawwattoonni keenya yaadannoodhumaaf amma akka wallee dhiifte kaafnee jirra silaa yaadannoodhumaaf sirbootuma kee durii keessaa kan yaadannoo cimaa itti qabattu ka biraa. Sirba maal jedhu? Dameen harka kiyya shanii qaba barkoo qubaa shanii malee harki kiyya tokko. Dameen harka kiyya shanii qaba barkoo qubaa shanii malee harki kiyya tokko. Maali lama shanii Oromoon takkuma walabummaan godoo hiruun taatu nama. Bara dhibba caala tan nu taate dirma tanaa yaa Oromoo uddeellaan gabrummaa. Anaasumas si dhaabe. Dhaamsa maal qabdamee uummata Oromoos jaallatu maal jettaa fuulduratti immoo hawwiin kee mul'anni kee amma fuulduratti yaaddu maali? Wallaahi uummata Oromootiin fuuldura gaasila akka fedha keenya haala dura waan walii hawwaa turree fi waan akka silaa waliin fedhaa turre hundattuu gartee haala gaarii irratti wal arguu numa feena. Haalli uummata Oromoodhaa ani kan hin jiru irra caalaa sadarkaa hedduu keessa uummanni Oromoo dabree beeyta. Uummanni Oromoo kun sadarkaa hedduu dabarsee jira jireenya kaleessaatii fi jiruun tun sadii beeyte kaleessumaa fi kaleessa arra boruu bara.
sadeen kana kan kaleessa yaadannoo ni beeyna ka arra keessi ni beeyna kabaruutiif ummata oromootiif haala daran haala gartee kana oliitu akkatti geessan qophaawaa jechumaan dhaamaafan kan kaleessa irraa yaadadha ka arraa akeekadha kabaruutiif akkam taana egaa akkam taana mari'atee mariidhaan ummanni oromoodha jireenya arraa kanarra ka fooyyee jiraachuu qaba akkitti jiraachuu qabus roga hedduudha qaba jireenya dheengaddaatii fi ka arraarra jireenyi kee oromoo ka fooyyee akka qabu karaa kamiin hojjenne ani akka yaada kootiitti ummata oromootiif waan hin dhaamu kanneen roga barumsaatiin jiru barumsa jabeessuudha kan nama godhu barumsa tokkummaa jabeessu haala jiruun bakka jiran hundattuu garaagarummaa if keessaa balleessuudha tokkummaadha kan ummataaf hojjetus mataa ofiitii hojjechuu miti eenyuufiin hojjedhaa eenyuufiin bakka tana dhaabbadhaa beekuudha ummataaf hojjechuudha yoo anaaf ta'uu baatee ummata kiyyaaf jennee ka hojjetus ka hojjetu ta'e ati haga tokko jireenya irraa jireenyi boruu nama fooyyaa jeetii yaada tokkummaa wal jabeeffadhaa dhaamsiniin qabu kiyya kanuma. Harka fuunes jenna. Harka fuutan hin jiraadha. Harka fuune. Harkaan bulaa. Harka fuune karraagaa. Baga nagaan eegdan isinillee. Nagaan dhufte suruu keessa. Baga nagaan eegdan isin. Ayyee baay'ee galatoomii gama kennan turtii falmataa wajjin dabarsuuf jenne kanumaan goolamnaa hordoftoonni OBS torbee qophii harka fuunee biraatiin keessumaa bira qabadhee haga dhiyaadhutti fayyaa ta'aa isiniin jedha falmataa horii bulii galatoomii abdii ayyee hoodha galatoomii siifi OBS waliin bula ayyee bula horaa ayyee